الحمد لله. الحمد لله إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، مالك يوم الدين، إياه نعبد وإياه نستعين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قاعدة نورانية برتاج الرورتي وهي في كبرتاج الرورتي درسي لما فا طمريج الرجيجة درسي لما فا اسنتو بفا سنين قواتا فكينيا قاف فا لام ترتيب حرفيتين بتاجر مرقات اللي بيكو قبدني لام فا قاف بفما سنين هند إساء كسمت بيكو قبدن. أما مو درسي سدفا درسي سدفا كان كيست وان حاروا وان ديما كانت تجرى وان ديما كانت تجرى وان ديما كانان وان ديما قباجرو أكا أولي قباجرو كانان مدي جدانين مدي جتشون أفان رومو ديدي ديرسو جتشو يوكان هركسو جتشو جزيك أراتو رتورو جتشا مدي قوتا جتشو. أما أكا برتا برجل قباتي فتولوف مدين قو سلامة تجرى مدي كجد أنكون كإيرسان كون كإيرتوران كون قو سلامة تجرى. طبيعي جداني كتك مويد إيرساني في زائد كبائد إيرسان تجرى. طبيعين أكو ملال جتشو ساقالي هغسي جتشا ديرين هغسي ديرين هغسي قبي جزي مقاد أهو براتان قبي سنتي وان فرأتوف سنيف قبي مقاد أهو الرا ساقالي سنيف فلد ساقالي هغس ديرتو سنين هغس ديرتو ساقالي هغس ديرتو سنين مدي طبيعي جدا مدي طبيعي جدا تقوم وهي ديرتا كان ديرن كما كتاي درسي افرفتي وليت دفن ديرين دبلتها مدن زائد جدني مدي لما تجري سنين جدني تكو طبيعي دا لما فان زائد نكا امو بايد ايرسن جدني بايد ايرسن جچا سغلي irraturan baay'ee dheere dheerinna itti dabalan jecha ka tabi'i sanirra zaa'idni dabalama jecha akkuma zaa'ida beeytan namni hedduun zaa'id godhan jechu. Maddiin zaa'idaa kun gosoota baay'ee qaba. Gosoota baay'ee inni qabu keessaa maddii ol aanaa maddiyoota hunda ka caalu maddii laazim jedhamu wayiiti. مدي اللازمة كون قسلامة تجرى مدي اللازمة مدي زائدات ايك لازمة كون قسلامة تجرى مدي اللازمة ككلميتي في كحرفي جدا كقبيتي في كجتشكي سجرو جتشا إن اللي لما كما قودا متي سنة جمت لسنة براتاج القبر رجروان تيف كحرفي مدي لازم حرفي كجدانين كحرفي مكيستي ديريني جرو جچا ديريني زائده ديريني دبلتها كجرو جچا حرفي كيست كون جلقبوت سوره قبي كنين جلقبانير كجرو جچا كون مدي غوس مدي كيسا غوسو مدي اول انا دايسين جد مدين لازمه غوس مدي اول انا kanaaf isa maddii mallattoo maddii qabu kana sirritti dheeressina kan hin qabne hin dheeressinu yookaan xiqqoma dheeressina jecha akka tabi'iisan. Fakkeenyaaf alifiin hin dheeressinu garuu raa hin dheeressina garuu xiqqoma dheeressina guma duraan raa jennu san hagasuma dheeressina. kaawwan ammoo amma alifiin malee hunduu مدي طبيعي نقب ألف مدي نقبو كون كمدي وفران قبل نكون اللي مدي طبيعي قبا جتشاران طان اللي هان اللي حان كون اللي
xaan kunillee yaan illee maddii xabiicii ni qaba jecha xiqqoma dheeressina hagam haa xaa haa akkuma duraanii akkuma dur baratnetti jecha ka achirraa hafi ammoo ka maddii mallattoo maddii zaa'idaa ofirraa qabu mallattoo maddii zaa'idaati kuni mallattoo maddii zaa'idaa ka ofirraa qabu kana hin dheeressinu alif hin dheeressinu ka mallattoo maddii zaa'idaa ofirraa qabu kana sirri dheeressina ka ofirraa hin qabne ammoo xiqqoo dheeressinu fakkeenyaaf alif hin qabu laam ammoo maddii zaa'idaa ofirraa qaba raan ammoo maddii xabi'iiti jecha ofirraa qabaatu illee abaatu xiqquma dheeresse fakkeenyaaf alif laam raa jenna jecha raa haguma hagasuma dheeressina maddii xabi'ii raa wanni waan maddii asitti kaafnuuf mallattoo kana eeganoo dhufe mallattoo kana baratuuf kaasne kuni mallattoo baay'ee dheeressuuti jecha karaa gabaabaadhaan kuni mallattoo baay'ee dheeressuuti kanaaf kun harfii akkuma dura barattanitti akkuma darsii lammaffaa keessatti tokkoffaa keessa barattanitti jettan garuu jecha kana gizee tokko jettan jecha biraakettii takka gabatee takka keessa jiru gizee tokko jettan gizee tokko jettan kana ka dheeratuun dheeressitan ka baay'een dheeranne baay'een dheeressitan jecha fakkeenyaaf kaaf haa yaa ayn soode haa yaa jettan bakka haa fi yaa kana haa yaa jettan kaaf jettanii baay'ee dheeressitan aynii fi saadiin illee hin dheeressitan ama barataa jalqabarra jiruuf gosa maddii zaa'idaa baay'ee dheeressita jenneetuma itti himnee bira dabarra jecha asumaan kana bifa saniin akkasitti dubbiftanii wanni an isiniin jedhe yoo isinii gale bifuma saniin hin dubbiftan alif qofa malee alifni homaan dheeratu harfiin kun wanka as keessa jiru ka mallattoo maddii hin qabne xiqquma bichaa dheeressitan ka qabu ammoo baay'ee dheeressitan haala kanaani asitti wanni ani isinii dabalu darsii tokkoffaa irratti qubeen kunniin alifni illee qubee irraa ijaarame qaba baan illee akkasitti qubee irraa ijaarame bira jira muluun isaatu namni barataa barsiisu yookaan barataan jalqabaa baratu osoo waan kanniin qubeen haganarraa ijaarame akka ibaluun fa'a jechuu kana itti cinqamuu baate yeroo booda inniyyuu hin beeka waan ta'eef yeroo booda inniyyuu hin beeka waan ta'eef kanaaf an akka kiyyatti barbaachisummaan qubeen kun irraa ijaarame natti mul'atu garuu haa ta'u barsiisaan wayita hordofsiisu sagalee san tolchuu fi qaba jecha sagalee san haga danda'etti haga beekumsa isaatti akkumaanuu haguma beeku yaalu kana tolchuu fi qaba fakkeenyaaf saadi ka jennu kun amma harfii waan barattaniif waan kana dubbadha tokko saadi ka jalqabarra jiru itti aanee alif itti aanee daal saadi amma harfii sadiin kanarraa maqaan isaa dhufee saadi jedhame jecha wanni barsiisaniif warri barsiisullee wanni barsiisaniif akka makhraja isaa maraa baaftuuf fakkeenyaaf saade jenna deeka jechisiise amma daalii kanatu harfii qalqalaati jedhe kanaaf kana akka hubannoof ta'uuf haasaa jira waan as keessa haasa'u kanaaf kana barataanu irraa laalee yeroo booda innuu beekuu danda'a waan ta'eef kanaaf irraa dhiisne akkasitti osoo ta'ee yeroo booda hin baratama jecha ammallee daa'imman homa takka waan nu amma haasofnu kana haasa'uuf nama of hin beekin jecha daa'imman gizee barsiisan tartiibumaan barsiisanii wantoota amma jenne san qubee afaan oromoo keessa hin jiru yookaan ammoo afaan oromoo keessa osoma jiranuu afaan oromoo irraa adda ka jenne kana wantoota kanneen itti haasa'uu dhiisanii ufiitii ilaallatanii ufii akkasitti qabatanii daa'imman san akkuma jirutti akka isaan waan ati jedhan bichaa goote daa'imman bifa saniin irra qabatan waan ta'eef daa'imman kallattii saniin hordofsiisutu irra gaarii jedha inshallah yeroo itti aanu qormaata qur'aanarraa harfii qorama jecha namni kana fixe harfii qur'aanaa
qur'aana bananii fi harfi qur'aanaa hunda isaa beekuu qaba jecha namni kana fide. Baarakallahu fiikum. Haaluma kanaan itti deemna. Darsii afraffaan baay'ee murteessaa. Namni qur'aanni isin dhibe darsii afraffaan baay'ee murteessaadha. Yeroo itti aanu darsii afraffaadha walitti deebina. Waa'ee qorumsaa sanillee hin kaafna jedduu kanatti dhimma qorumsaa booda waa'ee harfi qur'aanaa kana irra deddeebinee hin laalla. Harfi qur'aanaa eegalaalle booda darsii afraffaa deemna. Darsii afraffaan namni qur'aanni isin dhibe baay'ee murteessaadha. Nu wajjin hirmaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.